Maali birrii meeqa si erganii jettu birrii amma isaa maal si fayyadare birrii na ergeera nan bitadde iPhone. Meeqaan bitatte telefoon? Birrii 100 fi 10,000. Mee dhugaa waaqayyo jedhe. Dhugaa. Yesus. Amma utuu sarkaa lafa deema. Tumo. Maali lafa dadhaa oola iskiriiniin cabume gilaasii qaba. Gaafa iPhone tokko mana qabdare. Dhufne ala tuulra dhalcheedha. Tokkotti lallaabii galeera tokko kunooti. Birri Itoophiyaa birrii biran tokko qaba kan itti dabbaramu moola. Kana immoo miilaan an tuttuqaani. Sadii qabdee? iPhone 2 fi Samsung tokko qaba. Yoo bitatte moo durumayyuu qabda? Bakka maaliif na qorattati qaba bakka silkii sadiin qabatta gaalaa nan qoriin. iPhone keessaan bittu? Maala too qabdaati maal goota silkii qabdani. iPhone siin jedha iPhone hin qabu. Isu maal si fayyada sin hojii ittiin hin hojjettuuti maal goota. Maali hojii situ dha dhowwee moo narratti hojjettee moo tokkolaa narratti hojjettee bakka hojjenne maati beekta waa'ee. Jechuun amma hojii biiroo hojjetta malee hojii beeksisaa kabajan hojjettu kan amma kanatti. Maayyoo naqee beeksisa waan garaa godhe hojjechuu hin danda'u? Yoo beeksisa argatte immoo isiin bitatamaa rakkoo qabari. Maali birrii 100 dhawooti amma kanatti badaamte. Naamitu dandeessaa amma borborii. Borborii si bituu hin danda'u garuu si bituu hin danda'a iPhone. Dhugaa? Dhugaa. Maanya boonisi bukkeera maaltu jira? Maal jechuudha? Atoo inuma danda'ama jetta. Jira ka hafuuratu na bukkeera. Wanti hin danda'amne hin jiru kan bukkee. Afurti. Ayyaanicha mana keenya keessa guuteera hin dandeenya hin goona waan hundumaa waaqayyootu jira mana keenya keessa waan ta'eef. Ni danda'ama de mulkeetaanu. Amantii waan hin jirre lakkoofsisaa. Ni danda'ama. Hedime. Ni danda'ama. Dhibba jaaf 66 ba. Nuun 666 lakkoofsa malee maqaan bennu haadhoo ko. Yesuus gooftaadha. Yesuus mana keenya keessa jira. Dachaadhaan mana keenya keessa jira bana garaachiin laay. Wangeel. Kanada birrii nuyi qabeenya nuyi mana keessaa qabnu kana amanannee immoo yoo karaatti baane 1000 guurree deebina waan ta'eef. ምንም ችግር የለብንም ኢየሱስ ጎፍታዳ እና እንደዛ ነው በኢየሱስም ባይነት ብሉ ገሺ ቸርች እንደ ማባዬ ምን ሆኖ ነው አልመጣም አለኩ ሚሳኛኔ ቦን ቁርሲ ሬፉኛን ሰደትኛን ቁርሲ ሳይሰደትኛን ቁርሲ Betar. Irma meeqatti kaate? Diddama ruutan kee diddama daqiiqaa iddamatti qursiin hojjedhe nyaanne bakkaan sokke. Halkan meeqatti dhabde? 9. Siifanii nagaasidha maal? Eeyyoon siifan. Ijoolluma si beekanidha. Nagaadha akkam naa jedhime. Fooloorsii maannetii 200 geessee ma socho'uu dadhabde hoyi jigaayyoo. Maanni na wallaale fallisaa maali jettee yaaddate? Anu si teellaa tiiktookii banadhee inni kunoo 700 galee. Tiiktookiin kun duraa turiin gubate beektanya inni duritti hin geemii taphataa ture. Doolaara 100 wayna cidhaa fudhatee gubate. Maaliif jedhanni? Maala ada sembe kana jala gubane. Wana marab site betta. Durna mana narab sakae. No namatti gafa namatti buutu anti godhu.
Amma kun immoo ergaan gooftaa fudhadhee maa nama narrabsu kan dhiiseera. Amma nama gooftaati. Yaa. No. Nu gammachuu qabna kan nuuma hin qabne ursinee faarfannaa afaan keenya bannee warri gooftaan qabne ofumaa goyyoomu nagaa Yesuus malee gonkumaan argamu. Nuti ijoolleen gooftaa sabnee kan jirru kottuu jettee nama hundaa gammaattu. Kan sitti ol garee gammachuun jiraata didee kan siin barne nu gammachuu qabna kan nuuma hin qabne. Anti 466 jechaa Waaqayyo isaan eeffatuuti. Maani waan akkasii naggeeffatin. mana kana ifatamaa maqaa Yesuusi. Itawaggaa manfasiun በኢየሱስ ስም አርካ keessan adabeera maqaa Yesuusin kan adame beet adabamaa waan jedhaati badaa Waaqayyo sin aballeessu በኢየሱስ ክርስቶስ waan akkasii naggeeffatin. Gifti Waaqayyo akka namaa miti. Waan akkasii naggeeffatin. Ishi boontu sabboontu booni Waaqayyo akka namaa miti. Namni waan barbaade jedha dhiisin naggeeffatin. gudiin sitti magaalaa dhaggeeffadhu deen gaddaa jechuudha amsanuu zargii godhe dhagaa arrugaa. Minzolii kadhadhee naani minzolii sadii kadhadhee naan jedhanii minaamin bakka ji'a tokko dheetti beektaa minzee sana minzee naa taatu wallagga deemna jedhee minzee naa taadheetti madhee sana booddee naan jedhanii dheengaddagaa guyyaa sadii tafee uffata dhannee ilaallannaa kottaan jedheen. Nuno isheen tokko anoo abbaa kuna jalaa dhukkubee hin deemu abbaa kun mana qorichaatti geessaa Phaawulos hospitaaliitti naan jette akkasii. Isheen tokko goddanyaa kootu biyya alaabaa jira goddanyaa koon geggeessa hin deemu naan jette. Ishiin jedhe isheen tokko immoo anoo kilaasiitiin fatanaa qaba hin deemu naan jette. Jedhe yaa Waaqayyoon jedhe egaa. Anoo naman qabu atumti nama naa kaase dheetan Waaqayyoon kadhadhee gara Wallaggaa dhaqe. Wallagga gaafa deemu ijoollee qashtii manaatiin naa qopheessanii na eeganii cidhi koo haala bareedaatiin naa kabajamee naa xumuramee dhufee jechuudha. Ijoollee kanaa ishee tokko wajjin dhaladhee guddadhee ishee tokko immoo akka torbee isaa deemna jedhee mana rifeensaa dhaqee rifeensa ishee irraa eegsisee miiccisiisee rifeensa ishee hojjetattee galtee. Isheen tokko immoo promooshinii hojjedhee fi fammastee birrii argattee nakaaddi. Isheen immoo egaa yaa Waaqayyoon jedhe ani gaarummaa nan hojjedhan jedhee ati immoo dhuma ijoollee kanaa naa agarsiisi. Anaan na milkeessiteetta dhuma ijoollee kanaa immoo naa agarsiise jedhee Waaqayyootti laadhee Waaqayyo ganaa hojii isaa hojjetaa jira. Isaan naqaanessuudhaa fi cidha koo irratti hafanii booniin nama hin qabdu nama miinzee ta'uuf hin qabdu cidhi isheen fokkisanaan jedhanii zargii koorraa hafanii Waaqayyo garuu natu gidduu sii galaa natu nama sii kaasaa hin qaanoftu akka isaan ta'an hin taatu naan jedhee Waaqayyo immoo nama naa kaasee cidha koo biyya koottis biyya abbaa warraa koottis bareedaatiin sirna ajaa'ibaatu ta'ee dhufeensin jedha. Namni baay'ee gadheedha beektaa ijjigaayyoo kun namatti oolmaa ooltuu fi deebiseesi nyaata yeroo baay'ee dhugaa rabbi. Innaa namni akkasuma gootee si jedhaa dhoko ijjigaayyoo. Maalasi gorsa beektaa? Ati yoo gaarii hojjettes gaarii kan sii kennu Waaqayyoodha. Ati yoo hamaa hojjettes hamaa harka Waaqayyoorra hamaa argachuuf ofuma kee fayyada. Arra buriin sittan himi. Waaqayyo yoo gatii kee deebises yoo deebisuudha baates namoonni kun yoo waan bakka amma si maanti gochuu danda'u si qaana'uu danda'u waan tokko mudannoo tokko sirra ga'uu danda'a yookaan immoo irra ga'uu dhiisuu danda'a. Ani maalan si gorsa beektaa kana caalaa yoo namni hammam si jibbii addunyaa kanarrallee si xireeffate iyyuu ati gaarii hojjedhu. Maaliif jeesisin jedhee fannoo irra taa'eetu Yesuus Kiristoos. Warra isa garafan warra isa dha'an mee kottu ilaalime alangeedhaa utuu garafanii
utuudhaan waan godhan hin beekan jedhe. Maal akkamitti utuu dhaamaa jirtu utuu xoofoo hadhaa fuudhanii mataa irraa haadanii xoofoo hadhaa sitti qabamu waan umriin namaa yoo xinnaa xinnaate waggaa xinnoo nama jechuun bookeedha namni jechuun nama ganama argitee galgala duutuudha. An dhugaan sitti namni bookeedha. Kanaafiyyuu maal si gorsa beektaa? Namni si haa jaallatu, namni gas si haa buusu, namni ol si haa kaasu, beekamaa akkamii ta'i, ofii hiyyeessa akkamiis ta'i. An akka obboleettii kee tokkotti kana si gorsu ol kaafamtes gadi buutes maal taates ijaaf ijatti maal si gorsa beektaa? Waaqayyoon waan gootu sana waaqayyoon laalii godhe. Era. Okay. Sigalee boona. Afaan siin jedhee namni keenya sirrii miti, namni gantuudha. Ani ammaani akka kootti hordoftoota koos kanan gorsuu barbaadu namaaf gaarii godhaa. Waaqayyo immoo namatti gaarii goote suni yoo deebise hamaa sirriitti yaadatee nama sana irratti ati ijaan beeni waaqayyo siif ijaa sinii ba'an jedha. Garuu amma dandeessan namaaf gaarii gochuu yaala. Ani dhugaa maqaa namaas hin dhoofne garuu mudannoo akkasiiti nama nabdatinaa. Abdii keessan namarran godhatinaa waaqatti kennadha abdii keessan waa sababuma jedhuufan dubbadde malee haasaa kana sin haasa'uun ture. Garuu namoonni baay'een namni nu jaallatatanii namatti dhiyaatanii karaa nama sanaa immoo wanta isin yaaddan isin jalaa bada yeroo baay'ee wanta ta'eef karoora keessan namatti himatinaa yoo dandeessan ofii keessanii hojjedhaatii xumuraa jireenya keessan keessaa nama tokko hin gashinaa dhugaa waaqayyo. Kanaaf hin jedha ana jireenya koo keessaa milkaa'ina koo keessaa namni tokko harkaan qabu namni guyyaa tokko booniin nama akkasiiti nama jabduudha yeroon ammallee istiroo hojjechaa ture hixaa hojjechaa ture ispaaltii kanarra jooree hojjechaa ture keessatti booniin nama jabduudha nama cimtuudha mucaa kana gargaaraa mucaa kana bukkee dhaabbannaa jedhee namni viidiyoo guyyaa tokko hojjetee darajaa kanaan nagahee hin jiru. Anumatu hojjetee anumatu of jabeessee anumatu bakka kana of geessisee kan humna naa ta'e kan na wajjin hin jiru immoo waaqayyoodha. Milkaa'ina koottis guddina koo keessa kan jiru harka waaqayyoo qofaadha malee harki nama tokko keessa waan tokko hin jiru. Kanaafiyyuu isinis jireenya keessan keessaa harka namaaf hin gashinaa, hiriyyaa keessan hin gashinaa. Yoo abbaa manaa qabdaattan abbaa manaa kee wajjin mari'adhu hojjedhu. Hiriyyaa kee mataasaayuu hiriyyaa keetti iyyuu waa'ee milkaa'ina keetii kan hojjetin amma wal fuututte jechuudha. Kanan isinii dhaama isin jaallatti booniin keessanii anamma bakka cherchiin deema bannaataa chusaati 11 ta'e Jigaayyoo cherchileer no cherchiin deemaa dhaqee waaqayyoon kadhadhaa isin jaalladha mootii abbaa manaa koof immoo boroolee makiinaa nan bitaa na eegaa qophaa riikoordii godhachuudhaan yuutuubii keenya sabskiraayib gochuudhaan karaa yuutuubii Joosii Boonii jedhuun nu eegaa abbaa gammachiis borooleen dhufanatti fakkaata yoo waaqayyo nu gargaare. Waaqayyo si haa gargaaru. Okay, giftii riikardii godhachaa jirti. Giftiidhaaf irraan deebi'aa. Eshi, giftii riikardii godhadhu. Okay, malkaam. Egaa akkuma beekamu giftii jalqabdeetta riikardii gochuu jalqabu. Yeroo baay'ee giftiidha kan yuutuubii keenya akka sabskiraaybii godhamuuf iskiriinshoot illee goggoote yuutuubii mindinoo tiiktookii ishee irratti poostii gootu. Egaa anis giftii koo kana hin qaanessuun jedha yeroo baay'ee viidiyoon hojjedhu riikardi goote poostii na gooti. Ati sobduudhaan aan jette yeroo hundaa karaa keessaa dhufte. Egaa anis uummata kanaaf uummata 700 fi meeqan qabammanii 739 duratti waadaan isinii gale yoo jiraate abbaa manaa kootii fi kanaan duras moonet irratti waadaa isinii galeen ture an abbaa manaa koo fi waan xiqqaa hin bitu jaakoo fi makiinaa bituuf hin barbaadaan jedhe. Egaa waaqayyo na gargaareera guyyaa kanas ga'eera makiinaa bituudhaa fi guyyaa lama kan hafe karaa yuutuubii keenya na eegaa abbaa gammachiis guyyaa borii roobiidha guyyaa gaafa kamisaa mana bani gali malee gastiran jiru sa'aatii 12 irratti gadhiifama wanta ta'eef galaatii daawwadha abbaa gammachiisiinis isiniif innachuudha isinin jaalladha.
ስጋ በቃ ጊፍቲ እና እጅጋዮ በቃ መልካም ቀን ይሁንልሽ የኔ ቆንጆ አመቸችን ነው የመለቀ ዋቀየውን ገለተ ይፈዳ አስራው ለናን ሰይጣን ያለከፍት ዋንተ ተይፊ ዋኔና ሰውና ሳ ሊድ በቃ አንቺም ውጪ ተኝ አቀይስ ወጅና ታውሺ ሚልካይ በቃ ሲንደወላ ጋፋ ፍንፍኔ ሩፍትሞ ናደወሊ አባገም መጪ ሲራኑ ፈመናሪያ አላስፉ የመነስ በርሲሰሽ ራኮን ከዋቀዩ ሲያገርጋሩ ሚልካይ አሜን ኡጋረቢ አሜን ሚልካይ አሜን አላመና ሚልካይ አላ ሚልካይ አሜን አሜን ጅሬኛ ከ ሁንዱማ ሚልካይ አሜን ዋናዊት ዋቀዩ ሲፋላት አሜን ነጋሳ ስራ ኢስረት አደንገለው አሜን ጅሬኝ ዋቀዩ ጃለተ የሮ ሁንዱማ ሲፋተው አሜን ዋናት ዊት ወሰንታኔ ዋን ዋቀዩ ሲፋው ሲፋተው አሜን ዋናት ጃለተ ወሰንታኔ ዋቀዩ ጃለተ ሲፋተው አሜን አሜን ሲፋ ጃለተ ጋረቢ ባያገራ ያርጌ እንሲፋ ይላሉ እንሲፋ ጃለቱ እንሲፋ ፊላቱ እንሲፋ አሜን ኢላቻ ጎድ ጋረቢ አሜን በከዳ ጠቢ ከሲፋ ዳበቱ አሜን በካ ሀዊቴ ሲፋ ጉቱ አሜን ሩጋላ ባኪ ጋው እንደነኛ አርኪ ዋቀዮ ሲፋ ጋው አሜን በካ ብራገው እንደነኛ ኢጣት ያርኪ ጎፍታ ሲፍራ ሲፋ ጋው ጋረቢ አሜን 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 አቃየስ ምስናተር ዋናዊቴ ዋን ረቲ ከረቱ ዋማ ተሩሬ ጎረቱ ዋን ገራንኬ አውቤ ካዝናኬ ጅሬኛኬ መሪኬ ካዮኬ ዋን አሜን ኦፕሲ ዋቀዮ አሜን 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 ቴንክ ዩ ጅጋዮኮ ቴንክ ዩ ልፋድ አፋኔ ብፈንቴን አቲስ ኤብፈሚ ናጅራዶ ቦሌቲ ቃሊ ወድሻለሁ ኡጋረቢ namni bakkee nama laala waaqayyo keessa nama dubbisa ኡጋድ ela macaafa tokko ndatti dhufe gaafas gooftaa yesus kiristoositti dubartii tokko akkuma isaanii jedhee hafuufanii itti akkas gochaatti araggabaa gooftaa yesusitti geessan dubartii jirtu tokko nama garrama gooftaan yesus kiristoos yaadni keenyaaf yaadni waaqayyo garaagara jiru achi buta miliyoon engadanatti fakkaatu akka kanatti gooftaa yesusitti geessanii gooftaa yesus kiristoos ilaale inni nariifatu akka qofa akka kee sala yoona jechoota 150 miliyoona tokko yoona jenneerra tokko kote ani yoona waan baay'ee meeqasiin jedheera garuu inni sima tokko laale yeroota ofii fide kana eenyu fidanii dubartiitti gara yesusitti fidan garamitti immoo fidan fuula yesusitti fidan fuula namaatti fidanii abbicha ajjeesuu danda'a waan gaarii godhan iyyuu dhaggeeffadha achiin booda gooftaan yesus kiristoos ilaale yeroota fidan kanaan maal jedhe beektu kan kee booda walitti deebina jedheetu warri fiddan kun jedhe cubbuu namni cubbuu hin qabne dubartii kana ajjeesudha ishee biratti dhiiseetu laa ishee cubbamtu sana dhiiseetu laa akka godhe waaqayyo ishee cubbamtu laa jedhee kasa samtee dhuftee dhiiseetu biratti kaayeetu waaqayyo warri fiddan kuni warri fiddan kun jedhe waaqayyo cubbuun qabda yoo ta'e ajjeesaa jedhe dubartii kana dhagaatiin na ajjeesaa jedhe namni cubbuun qabne dubartii kana dhagaatiin na ajjeesu jedhe meedhaa ajjeesaa jedhe maaltu cubbuun qabure hundumtuu ofirra gaggalagale eenyuuf eenyu walitti hafe naa deebisa yesus kiristoosiif dubartitti warra ishee adhaamtee achi dhahamaa dhadheetu walitti hafe maal jedhe gooftaan yesus kiristoos suutuma jedhee isheedhaanis maal jedhee arra cubbuun kee har'a sii dhiifameen ittiin deebiin jedhe ana waa tokko waan garaagaraatiin nama ceebba'uu dandeenya waan garaagaraatiin koman nama gochuu dandeenya nuti akka kanatti akkuma koo kanatti na ilaaluu dandeessudha akkuma amma kanatti na ilaaluu dandeessu malee garaa koo keessa na ilaaluu dandeessan onnee koo na ilaaluu laphee koo na ilaaluu dandeessan sinii galee akkasuma boonii illee ilaaluu dandeessan dhugaa rabbii waan goota keessatti waan jettan keessatti utuu of ilaalaa asuftan gaarii natti fakkaata waan barreessitan keessatti ani addunyaa kanarratti kanan sirriitti immoo namni hammeeffamu waaqayyo biratti jaallatamaadha
Namni jibbamu waaqayyo biratti jaallatamaadha. Dhugaadha. Ala ansitti nima. Ofuma fuutanii harka waaqayyo raggeessitaniitu darajaa waliin bulchiisisina. Dhugaa rabbi. Namni yeroo baay'ee jibbamu harka waaqayyooti jaallatamaadha. Annuma Of goositti. course. Ano biikorraa kaasiritti. Dhugaa rabbi. Gaafa namni nama jibbu, gaafa namni nama tuffatu, gaafa namni nama ceebba'u, gaafa namni waan barbaade jedhu namitti sana bukkee waaqayyo jira. Dhugaa. Namni si jaallatu sin gorsa. Bara jiraattan keessatti immoo dogoggora namaatti himaa du'aa malee harka namarratti kaasuun ariifatina. Aduutu, habaddu, aduutu. Isheen akkasii hin jedhina. Maali inni lubbuu foonii kana uume taa'ee ilaalaa jiru Yesuus Kiristoos. Maal situ farada? Armaaf gowwaa taatan uummata naannoo sin baadamuu badde. Inni cubbuu meeqa keessa nu dabarse, du'a keenya meeqa keessa nu dabarse, cubbuu keenya wajjin nu jaallatu nu ilaalaa jira. Nama madaalina. Inni si gochuu danda'u halkan tokkotti iddoo kanatti na hambisuu danda'u na ilaalaa jira. Koomanti naman godhina amma hin jaalladhu sinitti hima. Kan na gochuu danda'u abbaa koo sana uume duwwaadha. Abbaa boonii duwwaadha. Hunda keessan abbaa keessan waaqayyo duwwaadha. Kanaaf koomanti naman godhinaas. Ishee dhugaa rabbi. Anan sinan jaalladha. Koomanti naman godhina. Waan dhiibdanii harka waaqayyoodhaan nama geessistu. Gaafa lolli baay'atu waaqayyo nama jaallata. Gaafa rosoon baay'atu waaqayyo nama jaallata. Dhugaa rabbi. Anfii korraa kaasuu hin beekan. Isaa waan hin taane hin barreessinaa ishee waan hin taanes hin jedhina. Bara jiraattan keessatti namni harka sin irratti kaasu, namni sina tuffatu, namni sina ceebba'u, namni waan barbaade sin ala jiru malee harka namarratti hin kaasina. Guyyaan kun hin dabarti. Guyyaan kun doodhaan dabarti. Harki taraa wal dhiqa. Hin dabarti. Harki taraa wal dhiqa. Harki taraa wal dhiqa. Maaliif isin hin jedhe beektu? Harki taraa wal dhiqa. Bara nuti tiktookii banannee anaaf booniin geemii haasaa turre halkan guutuu. Baababaa kooyinii corachaa bullee fi guyyaa irraa tokko miti. Hin dabarti dhiisaa namarratti hin ka'ina. Hin dabarti guyyaa namarratti hin ka'ina sinan jaalladha. Hin dabarti guyyaan. Ela. Hin dabarti. Hin dabarti guyyaan. Guyyaan hin dabarti ariifattanii nama narrabsina. Hin ariifattanii nama hin kennina. Ariifattanii namarratti harkan kaasina. Hin dabarti guyyaan. Dhugaa wangeelaa odaako. Kiristoos yaa odaako. Dhugumaan garraamii koo dhugaa waaqayyo sitti maa jira. Hin dabarti guyyaan. Waggaa 2016 anaan boonii na babaa kadhachaa ture. Garuu har'ayyuu har'a immoo biddeen jiidhaa akka yeroo sanaa miti ishee buddeen foon qabu buddeen jiidhaa. Arginee kunoo waaqayyo isa kaleessarra jijjiirama nutti agarsiise nama nu godhee kunoo jira. Sheedeen gaddaarrayyuu isaarraa wayya. Ala. Dhugaa waaqayyo. Isa dheengaddaarra isaarraa wayya. Waan nutti balleessan qabu waaqayyo. Kanaafuu harka namarratti kaasuun hin ta'u, nama jibbuun hin ta'u, nama tuffachuun hin ta'u, nama ceebba'uun hin ta'u. Isa inni uume yoo taa'ee ilaalaa jira. Harka namarratti hin kaasinaa. Isa nasin hin jedhe. Dhala keessanitti hin fidinaa. Jireenya keessanitti of hin abaarsisinaa. Inni nu uume jira Yesuus nurra. Inni nu uume jira. Ani sinan jaalladha Oromoo. Irra keessa taa'ana dhaggeeffata jala taa'ana nu dhaggeeffata. Inni nu uume jira. Gaafa barbaade nu kaasuu danda'a. Gaafa barbaade akka barbaade nu gochuu danda'a. Inni nu uume nurra jira waan ta'eef hin dubbatinaa waa'ee bakka namarratti harkaan kaasinaa. Kalas isa dhugaa sinan jaalladha galatuuma. Non fokkisuuti. Iteemin gosa gara? Joosi Barbaade ka walleetti. Walleetti keessa rabbaa. Joosi dhufe bakka. Indemna uffata kanatu ijjigaayo wayyaa hin bareedu daraa gooftaa ilaalatti. Esti meeqa hidhaa hin bareeda. Bakka qaamni kee bahee hin jiru bakkee waan ta'eef bakka hin bareeda waldaa deemuuf hin ta'a. Bakka. Waldaa deemuudhaaf hin ta'a hin bareeda hin fokkisaatii baasinaa jechaa hin ta'a lakki. Qulfii godhi garuu qulfiitti godhi. Qulfiin qabu kayyoo asiin marfeedhaan qabsiisan malee. Yeroo achi qabsiise bakka. Wani achi immoo xilaa ishee harkatti qabata deeman godhadhu deemi. Qabadhu deemi. Maali? Bokkaayyoo roobe. Jiraan godhatu wayii jira as makiinaa qaba kan saatiin deemna. Bakka. Ciao bakka guyyaa gaarii qabaadha. Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Ciao. Ameen. Ciao.